Hawaalaa yookaan gabaa gurraacha akkasumallee bilaak maarketii kan jennu jechuudha. Guyyaa hardhaa waa'ee sharafaa irratti guyyaan har'a 30 baatiin 9/2024 akka lakkoofsa Ingiliffaatti jechuudha. Egaa akkuma beekamu yeroo hedduu sharafa irraa isiniif hima jechuudha. Asumaan biyyoota ani guyyaa hardhaa saayitii kana sharafni meeqarra akka jiru barreessee isinii fidee dhufe. Isaan kun biyyoota ani isinii qabadhee dhufe Saudi Arabiyaa Riyaal, Dubai Dirham, Qatar Riyaal, Kuwait Dinar, Bahrain Dinar, Jordan Dinar, Oman Riyaal, Australian Dollar, Canada Dollar, Sweden Kron, Pound Sterling, China Yuan, Swiss Franc, Euro, America Dollar, Turkey Lira, Egyptian Pound, Yemen Riyaal, Israel Shekel, Indian Rupee. Biyyoota ani isinii qabadhee dhufe jechuudha. Warreen kana fakkaatu. Asumaan immoo nagaa koo hin daganne, nagaan koo lafaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota jaallatamtoota kabajamtoota kiyya nagaa naaf ta'a. Baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabaja. Warri haaraa taatan mana koof yeroo hundumaa subscribe gochuun gara maatii kootti dabalama. Warri viidiyoo koo daawwattan hundi keessan immoo like gochuun na jajjabeessa. Warri like gochuun commenti gochuun na jajjabeessaa jirtan immoo harka keessanitti fayyaa naa argadha isiniin jechuun jaaladha. Egaa guyyaa har'aa jechuudha. Ameerikaa doolaararraa isinii ka'a jechuudha. Ameerikaan doolaarri tokko guyyaa har'aa 132.98 olee jira. Dhugaa fi sobasaa iskiriinshuutiirra isinii ka'a. Iskiriinshuutiin kun kan kaleessaa moo kan har'aati jettanii ilaaluu ni dandeessu. Guyyaan har'aa guyyaan 30 baatiin 9/2024 ilaalaa. Akkasuma inni itti aanu immoo yuuroodha jechuudha. Yuuroon tokko guyyaa har'aa 148.50 olee jira. Akkasumallee Swiss Frankidha. Swiss Frankiin tokko 158.23. Inni itti aanu China Yuan. China Yuan tokko guyyaa har'aa 18.98. Inni itti aanu Pound Sterling. Pound Sterlingiin tokko 178.14. Akkasumallee Sweden Kron. Sweden Kron tokko guyyaa har'aa 13.17. Inni itti aanu Canada Dollar. Canadaan doolaarri tokko guyyaa har'aa 98.39. Inni itti aanu Australian Dollaridha. Australian Dollaarri tokko 92.33. Akkanumallee Oman Riyaalidha. Oman Riyaalli tokko guyyaa har'aa 345.78. Inni itti aanu Jordan Dinaardha. Jordan Dinaarri tokko 187.57. Inni itti aanu Bahrain Dinaaridha. Bahrain Dinaarri tokko 353.2. Inni itti aanu Kuwait Dinar. Kuwait Dinaarri tokko 436.31. Inni itti aanu Qatar Riyaal. Qatar Riyaalli tokko 36.7. Inni itti aanu Dubai Dirham. Dubai Dirhamni tokko 36.21. Akkasumallee akka Itiyoo Bilaak Maarketii jedhutti Saudi Arabiyaa Riyaal. Saudi Arabiyaa Riyaalli tokko 35.46. Akka Itiyoo Bilaak Maarketiin jedhutti. Ijoolleen tokko tokko akka isin amma asirraa gooyigilii irraa sarchi gootanii ilaaltanii daldalaa yeroo gaafattan daldalaa waan biraa isiniin jedha, isin waan biraa jettu. Warra chaanaala kanaaf haaraa taataniif himaan jira jechuudha. Nama 2 nama 3 haaraatu dhufa. Warri haaraa dhufe immoo yeroo ani akka amma Itiyoo Bilaak Maarketii irraa sarchi godhee isinitti hime kanaan isin erguu dhiisuu ni danda'u.
Saudiitti birrii tokko tokkoon siniin ergamu jechuudha. Akkaataa maallaqa keessanii baay'ina maallaqa keessanii irratti hundaa'aniitidha jechuudha. Kanaafiyyuu guyyaa har'aa jechuudha. Saudi Arabiyaa riyaalli tokko osoo hin taane Saudi Arabiyaa warri birriin keessan baay'ee ta'e. Baay'ee yeroon siniin jedhu namoonni 5,000 ol qabdan. Namni 5,000 ol qabdan 31 olee jira. Haga kaleessaarraa gadi qannasee jira jechuudha. Kaleessa 31 ture, har'a 31.10. Yeroo siin jedhu immoo tokko ishee 31.10 baay'ifatta hin taane akkaataa itti baay'ifta kaalkuleetara jala galtee fakkeenyaaf 5,000 yoo qabaatte 5,000 baay'isu 1,000 hiruu 31.10 jettee kaalkuleeta jala argachuu dandeessa. Waliin isin dhahuu danda'u daldaalaan jechuudha. Ofii kee dura kaalkuleeta jala galtee seef godhattee ilaallattee ergatta jechuudha. Akkanumallee namoonni maallaqni keessan immoo xiqqoo ta'ee 3,000 hanga 2,000 hanga 1,000 hanga 500 yoo qabaattan isin immoo 31.60 olee jira jechuudha. Yeroo isiniin jedhu akkamitti baay'istu isin immoo fakkeenya 1,000 qabaattan 1,000 baay'isu 1,000 hiruu 31.60 jettanii kaalkuleeta jalatti seef godhattanii isan booda daldaalaa meeqadhaa jettu yoo herreegni keessan sirrii ta'e tole walii gallee jettu jechuudha. Akkasumallee immoo yeroo herreegdan mashwaara kan jedhan 50 jechuudha. 50 irraa kuttanii herreegdu jechuudha. Fakkeenya isa sin ergitanii fi 50 waliin yoo walitti herreegdan wal keessa sin aha waan ta'eef 50 namichatu sin irraa kutata. Namicha sin irraa fuudhu. Yoo manatti dhufee si harkaa fuudhes. Akkasumallee immoo yoo sarraafaa ergee si harkaa fuudhes namichi 50 sirraa kutataa jechuudha. Warreen biyya kaan immoo akkaataa guddina biyya birrii isaanii sin harkaa fuudhatu. Fakkeenya Dubaay diraamaa 20 qofa fuudhatu jechuudha. Akka ani beekutti 20 fuudhatu. Mana aqanii si harkaa fuudhu. Sarraafaarra yoo galchises jechuudha. Saudiin immoo tokko kan dhibba ji'anis jiru tokko immoo 50 sirraa fuudhatu. 50 already bakka 50 walumaa galee namni 50 gadi sirraa fuudhatu hin jiru. 50 ol yoo ta'e malee 50 gadi sin kaffashiisan jechuudha. Isiniin jedha garuu tokko immoo aappiin ati irraatii Itiyoo Bilaak Maarketii ilaaltu eessadha? Aappii isaa gadi buufannaa. Aappii isaa nutti himii isan jedhee tokko gaaffii keessatti kaleessa na gaafattee jirta. Gaaffiin kun dhiira natti fakkaata. Gaaffii kanaaf akkamitti sarchi goota goo'igilii irra galta aappii akkasiin barbaachisu. Bilbila keerra goo'igiliitu jira. Goo'igilii irra galtee www.com ethiobilackmarket.com jettee sarchi yeroo gootu biyyoota sii fida. Biyyoota Arabaa qubaan daree sii fida. Biyyoota kaan immoo Awurooppaa, Ameerikaa, warreen Kanaadaa kana immoo sii fida. Ati biyya barbaaddu sana aqxee fuuldura irra rukutta. Yeroo rukuttu biyya ati barbaaddu sana irratti rukuttee sii fiduu danda'a. Yoo biyya sana ati achi keessa dafee sii bahuu baate sarchi goota. Isan booda birrii kee hanga isaa achirratti ilaaluu ni dandeessa. Birriin amma jijjiirama jechuudha. Daqiiqaa saayitii sekendii keessatti inni jijjiirama. Laayivii irra taa'a jechuudha. Laayivii irra taa'u isaan. Akkuma amma yuutuubii bantee laayivii irra teessu akkasuma laayivii bananii irra taa'u jechuudha. Yeroo sana ati immoo daddaftee screenshot gootee ilaaluu dandeessaa jechuudha. Nama aappii na gaafatitu jira. Akkasumas immoo namoonni weebsaayitii qabdan. Weebsaayitiinis akkasuma daree sii baasaa jechuudha. Isiniin jedha inni itti aanu Turkii riileedha. Turkii riileen tokko 3.89. Inni itti aanu Ijipshaan paawundii. Ijipshaan paawundiin tokko 2.74. Inni itti aanu Yemen riyaalidha. Yemen riyaalli tokko 0.53. Inni itti aanu Israa'el shiqil. Israa'el shiqil tokko 35.87. Inni itti aanu Indiyaan ruuppiidha. Indiyaan ruuppiin tokko 1.58. Kanadha.